Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota NS Oromiyaartu akkam jirtan daawwattoota keenya. NS Oromiyaar jaalalaa jechuudha. Zamana kana waa waraabullee ni hindisee akkasumatti inshaallah fuulduratti waan babbareedan gadhiisa jeetiin yaalii guddoo qaba. Akkasumatti gaa hordoftoota keenya dhabameetii miti jechuudha. Wallahi zamana kana kanumatti hin dhabame dhiifamaan isin jaa hordoftoota keenya dhiifama inshaallah qophiin keenya waan addaa ta'uu yaadi guddaan if biraa qaba. Qophiin keenya waa lama taha inshaallah warroonni maatii nuuf hin ta'in asumaan inshaallah dhuftanii maatii keenya akka taatan isin gaafanna. Akkasumatti inshaallah har'a fakkeenyaaf yaada tokko tokkoon qaba ayyaanni inni nan qabu namoonni musarsala biyya arabaa keessatti yookaan biyya ormaa keessatti musarsalaan yeroo gubu namummaa keessaa bahee jira jechuudha. Fakkeenyaaf Dubaay haa ta'uu, Suudii Arabiyaa haa ta'uu, Ameerikaa haa ta'uu, Awustiraaliyaa haa ta'uu, Liibiyaa haa ta'uu, Masri haa ta'uu, Iraaq haa ta'uu, Iraan haa ta'uu, Israa'el haa ta'uu, bakka feetettuu Yemen kana keessa haa ta'uu, Uumaan haa ta'uu, Lubnaan haa ta'uu, Qaaxar haa ta'uu, akkasumatti Daboo Afrikaa haa ta'uu, Jarmal haa ta'uu, hundinuu yeroo keessan gubuu gaarii miti. Yeroo keenya kan gubnu biyya keenya irratti, qabsoo keenya irratti fi lafa keenya irratti. Kanaafuu namoonni fakkeenyaaf waa'ee musarsalaati irratti gaafii kana kaaseef jechuudha. Nama baay'ee jira kan biyya arabaa keessatti yeroo isaatiin shamarran tahee jechuudha yeroo isaa gubu kan fakkeenyaaf kalas osuma arabaa kana eegu yookaan diraamaa isaanii kana eegutti waa'ee biyya ormaa keessatti faayidaa inni mul'isu hin jirre jira. Faayidaan kunis kan akkamiin ta'a. Fakkeenyaaf biyya ormaa yoo dhaqxe waa meeqaan bartaa jechuudha. Waa meeqa bartaa biyyi keenya bilisummaa waan hin qabneef biyya ambaa keessa bartee biyya keetitti hin galte. Kanaafuu inshaallah hanganaaf nurraa gorsa. Inshaallah yeroo gabaabduu keessatti diraamaa fi waan garaagaraatis gadhiifna. Asumaan sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan NS Oromiyaar jaalalaa jalatti kan argamtan galatooma ulfaadha isinin jenna. Nuuf tura hoolaa bulaa isinin jenna.